أنا ما ننقشوا أنا فات والفود في ندمنو بليده أكينا أنا وجوه رفسنا أنا فات دوبا ما والفود جو في ما ندمنو أنا أم جو ما أنا في فيديو هيت أرجيته شرطة kabajamtoota keenya dhugaa rabbii dubbachuuf baay'ee takkaan aareetiin jira. Akkuma argitanii ka viidiyoon awwaalaa isinitti dheerata jedheetiin cufee jechuudha. Viidiyoo kakalee isinii gadhiisee addaan muree bakka takkatti yeroo gadhiifan ni ulfaata isinii galee dhugaa rabbii dubbachuuf hordoftoota kabajamtoota keenya baay'ee takkaan aaree baay'ee takkaan dhugaa bakka onneen tiyyaa hedduu takkaan dadhabdee. Maaliif jechuun keessanillee hin oolamu tokkoffaa maqaa maaliif awwaal jedhee qabatee tokkoffaa lammaffaa irratti ammoo deebi'ee nuti wajjin taphanna. Nyaata ala gabbaasee nyaachisaa ala gabbaanii nyaanna. Anaayyuu guyyaa takka miin argitanii anaa nyaata fuudhees alatti manumatti birrii naa hanna malee anaa guyyaa takka ala ganna baasee na bashannansiisee hin beeku dhugaa rabbii dubbachuuf. Bakka gaarii takka na fide jechuudha isinii galee. Kanaaf hordoftoota kabajamtoota keenya. Miisajii amma isaaf kaa'ee miisajii kottu mana seegu jira sitti hajamee jedheen waameetiin jira jechuudha haa dhufu nama bira deemee jechuudha gadi inni jechuudha. Kanaaf akkamitti inni wama fedhillee maan taane Oromootiyaa bookaa bara jarri tuni dhiiraaf dhalaan akkamitti walitti amantamee mi dhugaa rabbii imimmaan gannaqaa dhaqee bu'aa dhufe onneen tun na dadhabde uf dadhabee jechuudha dhugaa rabbii ani waan akkana hin danda'u onneen na dadhaba laala an jaarsa kiyyaa wallaahi irratti hin du'a an jaarsa kiyyaa akka namni tokko hin barbaadu isin galee anis jaarsa namaa fudhadhe jaarsa namaa ka fudhadhe osoo jaartiin jala jirtu jaartii jalaa hin baafanne. Wallolanii addaan baanaan jarri nikaa walirraa buufne jennaaniin fi dhufanii na gaafatanii eeshi jedhee agamta akka tutturree kun ji'a jaha moo torbaaf deemna erga na gaafachuu maal ji'a shan moo afuriif deemna nama jiru erga na gaafachuu eegalan jechuudha hin beeku wal keessa yoo na yaalaa naqameetiin jira eeshi jedhee kaza dammoo deebi'eetiin erga eeshi jedhe waliin hin jiru jedhanii fudhadheetiniin bakka ayyee jarri waliin hin jiratanii ayyee eeshi wal dhiisanii aadiidha innis ni fuudha anillee ni heerumaa jee fudhadheetiniin jira isinii galee kanaafuu wayitti amma immoo deebi'eetiniin inni asuma kana na jala garagaleetiniin mucattii aangoota nan xanxan jettaan mana bara daftara lafa keettee kan nyaata isiitu hiyyaa hin nyaanne fiigaan haalufte jechuudha sababa isaatiin jechuudha dhugaa rabbii dubbachuuf. Kanaaf hordoftoota kabajamtoota keenya hedduu takka ammoo akkana as taa'ee hirribni kun asitti na qaba malee haga inni dhufutti kaameraallee akkanatti sa'a takka isinitti qoxxorollee naannifatina dhugaa rabbii dubbachuuf isinii galee viidiyoo sanillee bakka kaameraallee dhohisee mi'atti sanillee waraabe isallee jechuudha isitti waraabaa jechuudha balaa isatti asitti buusin Mustafaa dhugaa rabbii dubbachuuf hin fana waan akkanaa ciqaacikii maqaadha isaatiin qabachuun maal waliin taphatan alattuu wal arginaa hoteelattuu waliin nyaata nyaannaa naamini rakkoon hin jiru asitti illee wal arguu dhabne ana Mustafaan hiriyaadha. Haay xiqqishuma siin ulfaatu. Ani hedduu takkanatti dhagahame dhugaa rabbii dubbachuuf. Isinii galee hordoftoota kabajamtoota keenya waan akkana inni godhallee waan akkana irratti yaadallee jedheetiin yaadee hin beeku. Kanaafuu an kaameraa kee numa dhoofadha numa kaawwadha haga inni dhufutti akka fedhe sa'a takkallee haa herregu numa oobsaa jechuudha isinillee na faana tura. Akkan jiruuf waan hin jiruun na dhibe dhugaa rabbii hedduu takkanatti bakka micattii bakka xuquudhaaf garee xuquun dhabeetiin hin jirame itti ofii manatti yaame meetii daa'ima waa godhuuf ni ulfaata hiriyaatii yaamiti kan garuu humna itti qabu isa jechuudha. Isi humna waan isaan manatti wal waamanii wayitti an hin jirre wal barsiisan isaantu beeka barumsi isaan wal barsiisan. Maqaa inni awwal jedhee qabatullee isatti beeka amma maqaa kanaa waan biraa jedha eegaa maqaa kana waan biraa jechuufaa danda'a. Kanaafuu hordoftoota kabajamtoota keenya kaameraan yoo barbaade kaameraa kiyya cufee haga inni dhufutti walitti deebinaa yookiin ammoo tuyyuu asumatti teennee walumaan dheeyinaa kaameraa kiyya dhoofadhee tumaan isa eeggachuudha. Bakka baruu qabda waan inni akkana isiin maqaa kanaan qabatee waan isaan manatti wal waamanii alatti illee wanyaan isaanii baruu qabda walumaan barra. Kanaafuu kaameraa kiyya cufee illee walitti deebinee wayyaadha natti fakkaate. Kaameraa cufnee walitti deebinaa. Faayira hordoftoota kabajamtoota keenya kaameraa kiyya kaa'adhee jira. Qalbiin akka sadiin dalagoon illee ilma namaatiin illee ilma namaati. Waliin taane wal dhiisuudha malee. سيدنا صباح الخير السلام عليكم السلام عليكم مالك
أنا راجع ديما كنا نقطعش ماري ما أقول نوجه نقلدين أبوان ما تاتي أنا ها مالك ما علي أنت يسين ما تاتي ما تاتك ما يسار فارت ألقى ما يصير خير أوكي على فارتا ما تاتي ati koyi jechuun waan biraallee dhugaa rabbi dubbachuu waan baay'ee kireekkirillee hin fadhulaan dhugaa rabbi sitti dubbachuu dhaban micattiin ati lakkoofsi ati awwal jettee qabatte sun أنا رسالته kasanii dhiisi kasalaata كا biyyaa شيطان برسول الله العظيم الله مستر an salaata in salaataa rakkoon qabu dhiisi kasanii salaanneen waan kijibuuf hin jiru sitti maja kasanii ati micattii deengal gaabbirii viidiyoo liin daddaleessanii meetii baratu xiqqishu san jechuudha. Eessaa fiddee wajjin olii gad deemtaa maaliif manatti isii dhufti? maal jechuudha eessaa fiddee lafuma baama ce'uun baratti barumsumarraa gaga'ee deemtu maal Manattu maal gochuu dhufti? Ammallee silkii wayii bilbilamaa jira. Isis bilbilaadhaan fakkaatti. Agumaati mana galtetti illee qilleensa siin kennan hireesi. aboo mucoo namni biraadhaan bilbilu koo isin malee Laali. Dhugaa rabbi dubbachuu Mustafaa ani amma dhugaa rabbi waan takka bicha sirraa barbaada. Micattii tanaa fi ati maal walitti qabda? maal akkam Maqaa awwal jettee maa qabatte? awwalii awwal jedha qabadhe Maal jettee qabatte? maal alta silaatee telefoona kee Maa yoo laalaan jaartii tantee miti sitti heerumuuf hin deemu mirga hin qabu lakkoofsa kee mobaayilii kana. Anaafis waasaappii waliif fayyadamnaan. awwal jedhee yoo qabe akkoo akaakayyuu jedhee yoo qabe Maqaa isiitiin hin maqaa yoo qabdu. fedhe abbaa maqaa isii miroon jedhee qaba akaakayyuu abbaa bayi maal maslee waan kee keessa telefoona itti diyyaan Bar wasaappiin kiyyaa kee tokko. barbara keera maal ta'ee maal ta'e bichoo Jetti bara asitti itti barreessee Mustafaan akkasii fakkaadhee meetii tana mana waame xalxal naan jedhaatiin bar daftara lafaa darbee osoo nyaata iyyuu hin nyaanne fiigaara dhufteera. maal godhu maal Wajji Mustafaa wajjin taphachuu deemaa naan jette. akkam taphachuu deemti yaa wajjina Jechuun moodii baasirra qabadaan kolfutti hin jiru dhugaa rabbii waan kolfanii miti harkuun. Asirratti kolfutti hin jiru bara micattii maasirraa gootii maasi biraa gootii kana keessaan mana kanatti illee hin dhufni akka isaa wajjitti isarratti illee hin bilbille maqaa isaa illee hin jennaaniin maal rakkoo qabaa yoo nuti alattuu nyaata waliin nyaannaan wal affeerraa jedha. Ati guyyaa takka roosaa qabaasteetiin hin nyaachisnee dhalaan banaa nyaachista roosaa. enu wala feera Isiidha kaa isii akkas naan jedhe. maal ta'e ana afeera maaliif Iddoo asirra viidiyoon si dhufaami maa naaf si wannoo ciisete tumtaa'u. action Si galee na ta'eera nattu affeeraa. Mustafaan nyaata nu affeeraa alatti wal arginaa yoo mana nu dhoorgite rakkoo takka hin qabu. Anaaf inni hiriyyaadhaa waliin taphanna. Maal waliin taphattaati? Micattii wajjin maal naa taphattaati? tapha maal akku Isinitti beeka kaam. Sifisi maal? na wajjin taphatti Isaatti wanni jedhe nani koottuu minaamin jedhee itti barreessisi galee si eegu jira. Ishee ammuma dhufaa jette. Amma hoo Mustafaan eessa jiraa kan jette Mustafaan mana hin jiru hin jedhee. Silaa Mustafaa biraa maal gootan nan anaaf Mustafaa waliin taphannaa hiriyyaa kiyyaa. Fedhasi akkasii hin jenne Wallahi akkas naan jette. maal taphatti Isinitti beeka waan mana wal waamtanii wal taphachiiftan isinitti beeka meetii daa'ima meetii barumsarraa fuutee. daba bayyee maal si galchireesi akku egaa isu siin jedhe yoo namni Mustafaa wajjin taphanna siin jedhe dhugoo fakkaatti Mustafaa wajjin taphanna wajjin siin jette dhuftee mana naan loltaa maal dhooftee gabalan Okay, ada namaan hin galchuu. Anaafatu wal fuudhuuf hin deemnu. Nana rabsin anaafatu wal fuudhuuf hin deemnu. ana amijoo mana fiyya fidee asitti argitee yeroo mana nu tattaraayuu biyya takka takka mana akkuma bulummaa rabbiitiin mana nu qulqulleessi. Maasha Allah obbolummaa rabbiitiif mana sii qulqulleessiti. Mustafaan na gorsaa hiriyyaa kiyyaa. Yammootu yeroo tokko tokko irra naa bahaa. Yeroo tokko tokko barumsa irra naa bahaa. Barumsa irra nama bahuun duuba taphaa. Dhalaan dhiira biraa maal gooti kilaasii takka keessa? Kilaasii tammachoo. Mee kilaasii tammi qoqqoola. Isin as maal gochuu maas bira dhufti maas biraa barbaadatti sanoo bicha na wanne kana jedhan dhugaa takitti bicha na ta'e. Ahaan dhalaan bira seenan kalaasanii. Maal jechuudha? Nyaata ka alatti anayyuu shaayii takka naaf firteen beeyne. Ammoo safareen beeku guyyuu ma akka tamchoo laa ilaa. Manatti barnaan gootaa ka manaan barbaanne bara. Ati kaalaasi beeksisa? Ka anaa gadi naan baasne anaaf inni alatti waan nyaachisaa jirra. Anka mana ka alaallee addatti ka alaallee adda si beeksisa? Bari jaartee ofii namni. Gidaara maxxansine godhu. Maaliif gidaara nama maxxansitare maa? Waan jiru si gaafachuun gidaara nama maxxansuudha. Isin yoo affeertiin affeerta dhalaan baa mana barumsaa keessa baate. Naa godhu jirta si waakkan. Duuba kabana kaalaatti kopanaatti addatti bankii mootummaa. Gadi hin baate nama shannisiiste beektaa? Guyyaa meeqa miidhaguu guyyaa meeqa?
Bar akkana qabatanii wakii kararra waliin deemu miti bar waan bakka wakii kararra siin deemaa isaan wakii kararra siin deema ati amma micattii tanarraa kararra siin deema biyya meeqa si geesse iddoo bashannana wanta kana garreen asiin ganna baaftee gaara namuu dhiftee onna deebifta argatte gowwaa tabiraa ammootu deemtee foon itti bitta roozaati yaa amma waliin bashannanta mana barumsaa keessaa baaftee ijoollee adaa kanaaf mana barumsaa dura ooltaati alatti yoo asitti nu dhaggite alatti onaaf inni wal agarra naan jette bar okay sababa isii wal barsiisuu deemtan achitti wal qo'achiisuu fi kamanaa itti sun hanqate amma achitti wal qo'achiisuu fi mataa miila wala takkaa ana filatta takkaa isii filatta. Isii amma maali naa ooltee isii maaliif beekaa? Maaliif Mustafaa manatti ati waamtee maqaa awwaliin qabattee akkootu nan fiigaa xenxen jedhaa hudduuraa isaan adufte reesiin. Yoo namaan arrabsiisu bira hin jirtu. Mi'atti namaan arrabsinii irra gobsuu barbaadde. Sibira hin jirtu nama hin jirre waan jedhaniin ka. Maa sibira jirtu maa sibira dhufti siin? Maaliif sibira dhufti walni isin waliin qabattan maali? Siin jedhe bijoo. Mana si qulqulleessitti wama biraa si qulqulleessitti mana si qulqulleessitti hayyee mana nu qulqulleessi amma acha kan dhufnedhaan hayyee nutti iyyiin kana aslan safara kanatti geettee mana kana safara isaa Mustafaa geettee zayitii daffiseetini laal akkatillee idaggaltu galti zayitii waccisiisee mataa isirraan ganna qana silaan maafi daggala qabanii gurra qabanii si عادي وفر تاينيا ده مش مشكلة كيف تتى قد ما هي كيس والله عادي مو مشكلة والله ما مشكلة سيقالي كنا بودا إيشي سبرا هادفتو هنا أقرتوا أنا ميتي أنا فنسي قبرة تنكمين إذا كمات هين كمات أشياء جاك ستيما أبو أنا مصطفى لا أنا جاك ستيما أنا ما أكيد مش أكيد أنا أكا سبرا تناركني ستيمي تنجرا سيقالي كنا هو لغارة بيدبشوا عن فيديو اللي كاميرا إيشي اللي إيشي ورا بيت نينجرا وان إيشي جت قوتو اللي لا hordoftoota kiyya biraan inni gahuufti. Gaheet ni jira si galee waan isin bakka. Maal jettee si jedha ko maal jettee. Waan ati manatti ol waamattuuf si beeynaaree nuti dhalaa kaanii wanni mana keessa galchitee wajjin taphannaa anaaf inni wajjin taphannaa shuwwii wajjin taphattanii mana keessatti. Shuwwii maali rooda? Haa biqiltuu maal kolfisiisa? Shuwwii maali akka? Maal si kolfisiisa? Maalirraa shuwwiin? maal nin taphannaan isin jettu maal inni jedhe baran. Anna beekaa maal beekaa? Maqaa awwal jettee maa qabatte? Iimeela keessa waa maqaa guyyuu maqaa baancha dhiseetu maqaa baay'ee. Isii watana dhiirasi fakkaata. Yaa kiila lakkoofsa obboleessaatiin naa bilbilte guyyaa jira mucaa wayii kan isaati obboleessaa leenjaa gara kan isaa ta'e yoon achi asin jijjiirre ittiin jedheen. Kaimee kan irratti fuul yeroo artoran fokkattaa nan. Baga fokkatte. Kayyee ni biraa ni kayyee. Maaliif si bira kaa bisa bira kaa? Beela jaalaatti na jira mee mukaa eewwaan. Isii wajjin deemu gabbee nyaadhu. Isii alatti nyaata waliin nyaanna jettee buna bakka kaafeetti bakka nyaatatti mana nyaatatti wal agarreetti suni isii wajjin deemi gabbee nyaadhu. Isii tokkos naan jette. Waan isiin jette mukaan jedhu taa'e kana jaaye. Isiin jettu taa'as la waan ati jette malee maaliif beeksisi? Mana nyaatatti anaaf inni wal agarra rakkoo takka hin qabnu. Haa nyaata isii wajjin deemi nyaadha ishee. Isii wajjin nyaadha. Haa kanan arrabsinan. Sa'a 24 waan arrabsitu hin jirtu.